guyyaa hadhaa reenfisii akkasiin duutee jirtuu fi akkisiin itti duute sun akkuma nutti himamaa ture Paakistaanii otoo mana hojiitii balleessee gara mana obboleettii keenya utuu geessu akka duute dhibbaan dhibbatti irra geenyee jirra. Maatii obboleettii keenya suuraadhaanis viidiyoodhaanis na bira ga'ee jira jechuudha. Asirratti wantan jechuu barbaadu maatii firoottan obboleewwan hundayyuu akkasumas hiriyoottan ijoolleen gandaa akkasumas obboleewwan keenya biyyoota arabaa jirtanu jajjabinan sin yawwa gaddaa wal arginan seenee gaddaa walitti deebinan seenee gammachuudhaan argamte jennaa walitti deebina jennee eegaa turre amma gaddaa walitti deebinee dhiifama naa godhaati wannan sirra barbaadu obboleettii keenya kana gara biyyaatti galchuu malee carraan qabnu maatiin tokko tokko mee suuraa sii ergii maal jedhu ani immoo suuraa sii erguurra akka barbaadettuu yoo duute jiraatte akkasiin itti duute waraqaa embaasiif mootummaarraa warra dhaqee achii kaaserra tokkoffaa wanti namanuu qabdan ana caalaatti mootummaan Saudi Arabiyaa namni tokko makiinaadhaan du'ee jennaan sobee manarraa kufteen jedhu yoo immoo manarraa kufte makiinaan duuteen jedhu geessanii obboleettiin keenya dhibbaan dhibbatti kan isiin duute Paakistaaniin tu mana xalabaatii balleessee gara mana obboleettii firasii geessu makiinichi akka hin taanetti gommaan xaaxa'ee samii keessa ol ka'ee akka inni garagalee fi waa hedduu akka inni lafarratti illee baay'ee jara miidhe lafarra gangalatee makiinichi miidhaa guddaa akka jararraan ga'e barreeffamaanis na bira ga'ee jira viidiyoodhaanis na bira ga'ee jira obboleettii keenya illee hattaa mallattoo harka qobaatti mallattoo maatii maaliif waa hunda nan haasofsiisna waa hunda haasa'uun barbaadu kun obboleessaa kun fira maali tufaa yoo obboleessa ilma Oromoo nama Oromoodhaaf wareegama hiriyoonni isaa biraa kafalanii illee lubbuun jiru ta'e malee walumaa galatti akkan isinitti himuu hin dandeenye ta'e deebiin obboleettiin keenya boqotteetti reenfisiis argameera maatiin immoo burjaajii keessa jiru hagalchinuuf immoo maal wayyaa artistu fa'a asirratti yaada kenniti yoo uummanni hin galchinaa jabaannee galchina riyaala 100 kennine jedhe isinii wajjin hin jira lakki hin galchinuu hateessuu yoo jedhe immoo man isinii wajjin hin jira aan dirqama koo fixadheera artistu fa'a waan jettu jedhi footoon keessaan si ergu dabarsitee namatti hin argin dubbadhu masitti. Waan jedhu maalan qaba waan jedhu hin qabu amma viidiyoo illee ilaaluudhaaf carraa akkasii wanti hin jedhu akkamitti akka reeffishii gara biyyaa galuu irratti xiyyeeffachuudha namni egaa dhalli namaa jijjiiramaa biyyaa ba'a of jiraachisuu biyyaa ba'a maatii fi jijjiiruu biyyaa ba'a waa'ee mucoo kanaa yoo dubbatamu xiqqoo na dhukkubsa waan taateef waan jedhu namootuma jala jirutu beeka kanaaf obboleettiidha dhiiga kiyya baay'ee keessi kiyya madaadha baay'ee dubbachuun barbaadu akkaataatti galtumuu ba'e murteessaati waan jiru irratti dubbadhaa malee anamma baay'ee haasa'uun barbaadu natti sin ergi viidiyoo nagasaatu duratti meeraan nagee wayyoo sanas nan balleessaa dhiifama naa godhi ergeen ture haqeera kanas ergitullee rak jechi kiyya laalmuu bee wanni jiru beeyte waan jiru guutee dhala namoo ijoollee tokko tokkotu keessaan dhufee footoo nu ergii viidiyoo nu ergii naan jedhaa jira ummatoo anuu gara jabeessa akkanaatii miti keessoon kun jeeqamee jira dhageessanii yoo suuraa si ergitanii dhugaadha hadha diraama 16,000 barbaachisa biyya galuudha jedhame diraama 16,000 sana yoo furtaa qabaattanii akkasiin sabbata keessanii ittanii mana gurgurtanii kafaltanii galchitan nan beeka garuu akkamitti garaan kun danda'ee footoo kanaa sin agarsiisuu ka'e mubee naa ergita rakkoon ergiif jallaaluu wayyaatti mubee naa ergita rakkoon qabu namatti maanni waa'ee mucaa kana waan isa baay'ee goddaa fedhiisiiti isa baay'ee goddaa fedhiisiiti footoo yoo sinitti ergame dhageessanii footoo yoo sinitti ergame hin jeeqamtu dubartiin hin ergu nama tokkotti feetu amanii gargaari feetu dhiisi lakkibo maalibbo yoo fanaddaa ta'e hojjetu wallahi hin ergu artistu faana afan ergaa inni alaafinatti isaatiin isinii beeru anu waan ta'e natu beeka wallaahi fakkeessuufi miti sini galee maatii immoo ilaa ketoraan dhiifama guddaa footoo irraa wanti dhimma qabdan hin jiru obboleettii keessan isiniif agaltu adagaa makiinaa irraa tolli yoo eegamu hin jiru dhugaan sinitti mala artistu fa'a ilaali gottu
adagaa makiinaarraa wanni eegamu hin jiru balaa makiinaarraa wanni eegamu gaarummaan eegamu tokko hin jiru balaan makiinaa baalageedha yaa rabbi adagaa namni nama baalagee yeroo nama baalu maal jedha adagaa makiinaa siif kennuu jedha namni nama eebbisu immoo adagaa makiinaarraa rabbi si haa eegu jedha dhiifama naa godha footoo tokko wanni isinitti argamu hin jiru obboleettii keessa reenfa siisiniif galchina namni du'eera akka fedhettu aduu ani qaxitaa kana naasaa malee asaas qabu achi qabu kana beeku dhiifama narraa taa garuu warri fira natti hin gaddinaa natti hin qabaminaa jechuudha as qabee achi qabiin beeku obboleettii keessan reenfisi akkasiin galtu ammas waadaadha nan godha yoo ji'a tokko itti fudhates yoo torbee tokko itti fudhates obbolaa koo gagaarii wajjin reenfa obboleettii keessanis ni fangalcha akka amantaa keessanitti ilaaluun eeyyamamaa ta'e ilaalladha achumatti yoo ilaaluun dhorgaa ta'es akka isintu beeka amantaa keessan hin beeku akkaataa reenfa amantaa keessan qabbaramu hin beeku reenfa keessan sinii galchee jennaan ilaalla isii ta'uu ilaallattanii mirkaneeffattanii bakka ilaaluu dandeessan ilaaltanii mirkaneeffattu kanuma siniin jedha sinitti naga'amini ummanni kun akka keessanitti cinqamaa jira kanaafanis jarattus ilaalimu garuu duuteetti qofti jala namansiisu kanaafan ijoollee kanatti mee yoo sinitti dhaga'ame kulchaa waa tokko gochuu hin dandeenyu obboleettii keenya kan duraanii sana kan biifolee bira jirtu biifoleen fedha kun naagalchi nagaa saa neetworkiin naan hojjetu sagaleen koo waddaan cite immoo natti bishii boleesso biifolee naagalchaati yoo danda'ame obboleettii keenya zollomne sana waan ittiin haasofnu qabna waan hin jedhu nan qabaan obboleettii koo sanaan biifolee akkam jirta biifoleen ganeera faandiyyaa kana maal Kale jira salaam alaikum. Waalaikum assalaam biifolee koo akkam jirta fayyaadha Jirta akka mubaarak hedduu isin jala taa'ee si dhaggeeffataara bara. galatoomi biifolee abbaa haqaa qabsaa ilmaan oromoo nama yeroo jalqabaatiif hojii tokko hojiin hojjedhee xumure dhugaa gara kootiin galatoomi siin jedhaa ulfaadhu dirqama lammummaa keetii dirqama maalummaa keetii baate artistu fa'a soorii ishii dhiifama guddaa kanaafi biifolee koo galatoomi ulfaadhu xumurree jirra footoodhaanis Laa wallaa hedduu galatoomi. Homaa rakkoon qabu kun dirqamaati maal? galatoomi ulfaadhu obboleettii keenya sana si biratti mana kee jirti Achuma jirti kaamaalee haga anuma bira jirti garuu anamma bakka dalagaa jira. galatoomi situ baase malee ani biifoleen bakka siin jirtutti adaquun jedhaa ture ammadha sirka balleessu jedhee namni obboleettii keenya sana nuuf fuudhee biifolee kana abbaan iccitii fakkeenyi warra oromoota shiigaa moo siigaa moo maalitti du'anii waraqaa nyaatan maaloo jedhamee akka sana jechuudha biifoleen iccitii keenya nu eegee obboleettii keenya nu fuudhee mana isaa nuu kaa'ee dhossee isiirratti akka rakkoon hin geenye isiin illee akka nu wajjin dhaabattu namni godhaa ture obboleessa keenya biifolee islaamummaan gandummaan tuusan daangeessin tokkoffaa ganda kootii miti hin jenne lammaffaa siin kiristaanaan islaaman jenne warra akkanaatiif an kabaja mataarra na jirudha ana warra akkanaa keessattuu amantii biraa ta'a ganda biraa ta'a dubartii tokko ofitti naa fuudhan yookiin waan tokko na rakkadhe ana ta'anii uummata oromoo ta'anii ofitti naa fuudhanii galata guddaa qabu obboleettii keenya sana dawwaliiti yoo danda'ame kottu jedhiini waan itti nu qabna dubartiidha gaafa duraa bilbilaa fi kalas. dawwalii kottu naanii naa galchaa neetworkii naa hojjetaan jiru isiin illee qabsooftuun hojiin qabsaa turte obboleettii keenya sanaan artistitu fa'a dhiifama jechuufani galee maal jettaa artistitu fa'a Homaa rakkoon qabu carraa irree nama maaliifi waan ta'uu qabu. isiin wanni isiin hin goone yoo jiraatte illee akkumatti duraan jedhaa turte dubartiidha ni sodaatte ta'a ni maal ta'a akkasii akka jedhaa turte dhugaa saayikoolojii sii miineerra dhageessanii saayikoolojii sii miineerra isuma dhugumaa cimtuudhaayyuu utuu rifattee of ajjeeftee osiinu garuu gaa gatee gaa ittuma muddaa qabbaneessaa turre tokko argachuudhaaf tokko dhabuun qabnu jedhaa turre walumaa galatti namni dubbata harkifachuun sii akka namni shakku isii godheera lakkaa isiinii
waan reeffachiise tu reeffachiise akkuma nuuf kaabade isiir kaabade angaruu rabbinaa fadhiisu malee dhibbaan dhibbatti shakkeera laa maalaan soba dhageessanii maalaan si soba dhibbaan dhibbatti gurguratteetti jedheera sagaleen kun nagaama miti sagaleen kun jira miti Ayyee nagaama. Jira. nama tokko argaan jiru maal nam tokko argaan jiru neetworkiin argatu kanaafi shakkii tangaleen dhibbaan dhibbatti obboleetti keenya sana shakkeeraan namni immoo na shakkisiise intala shayxaana miidiyaa kanarraa ofiin boontuu moo ofiin maalii ofiin jettu sanatti akka shakku na goote mucaan mana keesseetti naan jetteetti mucaan mana keesseetti yeroo jettu isiin immoo maal jette mucaan bakkeetti duutee naan jette ofiin boontuu siin jedhan immoo mucaan mana keesseetti mubaarak naan jette maala godhure bakka asii gurgurteen jedhee kaa sinii galee kanaafuu bakka uummanni jirutti obboleettii keenya yoo dhagaa jiraate akka carraa dhiifama akkuma obboleettii keetii baasuuf iyyii sheexanaa wajjin isin hojjenne neeka kanne olii gadi fiigaa turre akka obboleettii keetii baheeraa galatoomii nu wajjin dhaabachuu keetiif dhageesse yoo jala jiraatte akkasii yoo jala hin jiraanne immoo kottuutii uummatuma irratti dhiifaman si gaafadha gara kootiin. Nani ol galteetta? Neetworkii maal fayyadamnaan iyyoo hojjetan? Waa tokko gurraacha hundi keessanii irratti mul'ataa jirtan eenyu viidiyoo banatee jira nama meeqa jiraan beekuwan komentiin ilaala malee. Gadi buusitii waliin wal gadi buusitii wal deebise. Laa neetworkiin sirreeffadhaa hin deeminaati dubbadhaa nama naa galcha ilaa amma sirra deebii dubbadhu waliin dubbannee waan kanatti seennee haragaa guyyaa meeqaffaa keenyatti gara guyyaa 20 ol yeroo keenyatti gubnee olii gadi dhamahaa turre guyyaa hadhaa reenfisii akkasiin duutee jirtuu fi akkisiin itti duute sun akkuma nutti himamaa ture Paakistaanii otoo mana hojiitii balleessee gara mana obboleettii keenya utuu geessu akka duute dhibbaan dhibbatti irra geenyee jirra. Maatii obboleettii keenya suuraadhaanis viidiyoodhaanis na bira ga'ee jira jechuudha. Asirratti wantan jechuu barbaadu maatii firoottan obboleewwan hundayyuu akkasumas hiriyoottan ijoolleen gandaa akkasumas obboleewwan keenya biyyoota arabaa jirtanu jajjabinan siin yawwa gaddaa wal arginan seenee gaddaa walitti deebinan seenee gammachuudhaan argamte jennaa walitti deebina jennee eegaa turre amma gaddaa walitti deebinee dhiifama naa godhaati wannan sirra barbaadu obboleettii keenya kana gara biyyaatti galchuu malee carraan qabnu maatiin tokko tokko mee suuraa sii nu ergii maal jedhu ani immoo suuraa sii erguurra akka barbaadettu yoo dhufee jiraatte suuraa sii maatiitti erguurra reenfuma sii maatiitti ergine jennaan akka barbaadanitti ilaalanii namni makiinaadhaan du'e akkamitti du'e mee suuraa naa ergin jedhamu namni makiinaan du'e waan ta'eef dagaan makiinaa maali kan jedhu abbaa beekutu beeka walumaa galatti atattamaan reenfa sii gara maatiitti erginu namoonni shakkii qabdanuu fi waan biraa qabdan shakkii keessaa ba'a amma mubaarak obboleessi keessa dhibbaan dhibbattoon siin mubaarak dhiifama jala murtanii qabu diqqoo mubaarak maallaqa nyaatee haqa ijoollee shamarran biyya arabaa dhossa ka jedhu abshiraan siniin jedhaan dhibbaan dhibbatti 90 miti dhibbaan dhibbatta mana waan kana immoo seera qabeessani namni isin qabdanu namni isin amantanu Saudi Arabiyaa keessa jiru reenfa dhaqee isin ilaaluu danda'a amma bakka reenfaas waraqaadhaanis viidiyoodhaanis qaqqabeera waan ta'eef namni isin ana caalaatti amantanu yookiin ana caalaatti amanuutu hin taane namni isin barbaadan Saudi Arabiyaa keessa jiru ijoollee mana madaamii jiranullee deemanii yoo ilaaluun eeyyamamaa ta'e bakka isin jirtu erguudhaaf qophiidhaan. Isin galee ijoolleen naannoo ijoolleen jalli. waan kana dalaydee waan guddaa dalaydee waan nisi ama kasi amanullee kasi amanuu baatellee waan goote rabbii jecha goote kana abbaan amane amanu ati waan hojjette bakkaan gayuudha ana akka kiyya kana si dhoggaa akkuma suuraa jette sani suuraan warra hedduu namni asitti yeroo ta'u yeroo adagaa makiinaatiin du'u ni argina maatii san irra deebiftanii yoo waan boochisu yoo ta'e malee akkuma jettan hin ergin jedhee yaadaanillee hedduu warra makiinaan asitti du'u nutu beeka waan ta'eef achumatti haala dandameen achumatti halaalan malee itti ergitanii ennuun godhini kana asumaan odoo bira tartee natti tola
haa ta'u ammoo waan godhamuu qabu amma dhugatti taqaraa caala akka dhaamsa obbolummaatti akka ilmaan Oromootitti